weellelsiisem nama weeddisee goota geerarsiisee Haacaaluu Hundeessaa kan akka lakkoofsa warra Awurooppaatiin bara 1995 Karchallee Amboo seenee bara 2000 baheem nama bara 2001 albama sanyii mootii jedhamuun ummata Oromootiin wal bareem bara 2013 ammoo waa'ee keenyaam bara 2015 sirba qeenxeem gurra jabaa ittiin horate maalan jiraam bara 2017 jirraam dhuma bara 2017 geerarsam bara 2019 geerarsa Adwaam bara 2020 ammoo kan ajjeefame Haacaaluu Hundeessaam yaadannoo ajjeefamuun waggaa tokkoffaa isaa sababeeffachuun yaada taatii jirraam. Guyyaan gaddaam guyyaan Haacaaluu Hundeessaa nyaateem Oromoo boochiseem aduun gaafa san lubbuu Haacaaluu Hundeessaatiin galteem halkan dukkanaam gadda uffatee Oromiyaatti bu'eem galgalli yaamicha du'aa Haacaaluu Hundeessaa lallabeem erga darbee waggaan tokko naanna'ee dhufeetii jiraam. Galgalli Haacaaluu Hundeessaa du'aan ummata Oromoo irraa fo'ee dukkanni du'aa lubbuu Haacaaluu Hundeessaa nyaateem halkan hadhaa du'aa Haacaaluu dhandhamsiiseem ummata Oromoo fi Oromiyaa dhangaa gaddaa obaase darbus madaa fi madaamaan gaddaa fi godaannisni inni dhiisee darbeem har'as kunoo hin fayyineem kulkulee saba dhukkubaa jiraam. Guyyaan artistii Haacaaluu Hundeessaa nyaateem guyyaan Jawaar Muhammadiif Oreentii hidhaa mureem guyyaan lubbuu qeerroo Oromoo nyaachuuf ilkaan biltsiginnaa qareem guyyaan baaburri ce'umsaa Itoophiyaa daandii ce'umsaa irraa maqee qilee seeneem guyyaa ibiddi siyaasaa Itoophiyaatti qabateem waxabajjiin 29 guyyaan abaaramaan dhufee jiraam. Hay halkan lubbuu Haacaaluu fudhate san halkan sookaneessaam halkan naasoo hin qabneem hay finfinnee lafa qabsaa ofii nyaattum seenaa ce'umsa Itoophiyaa bara 2018 keessatti baatiin waxabajjiin Itoophiyaa keessatti taateewwan jajjaba galmeessuun beekamti. Waxabajjii bara 2018 haleellaa boombiin addabaabaa'ii warraaqsaam waxabajjii bara 2019 ajjechaa hooggantoota waraana Itoophiyaa fi bulchitoota naannoo Amaaraa waxabajjiin bara 2020 ammoo gaasa qabsoo Oromoo mallattoo warraaqsaam gaachana qabsoo ummata Oromoo abbaa wallee warraaqsaa qabsaa'aa mirga cunqurfamtootaa falmaa mirga namoomaa kan addunyaan ragaa baateef artistii Haacaaluu Hundeessaa kan itti dhabneedha. Waxabajjiin bara 2021 ammoo guyyaa ummanni Oromoo bakka bu'aa malee filannoo isa bakka hin buuneef itti geggeeffameedha. Itoophiyaan artistoota Oromoo Mustafaa Harawwee hamma jireenyaam Yoosef Gammachuu hamma maaramee harqaam eebbisaa addunyaa hamma Usmaayyoo Muusaam daadhii galaanii hamma Haacaaluu Hundeessaa nyaachuun dhiiga isaanii irra dhaabbatteem dhiigni artistoota Oromoo turee dafee Itoophiyaa raasaatii jiraam. Namni siyaasaa baranee fi hoogganaa qabsoo karaa nagaa Jawaar Muhammad dabalatee hooggantoonni siyaasaa Oromoo kan hidhaman waxabajjii 29 guyyaa gaddaa gadadoo sana boodaam wareegama Haacaaluu Hundeessaan xinnaa hamma gundaatti beekaa hamma wallaalaatti adii hamma gurraachaattu amanuuf rakkateem. Duuti du'aam hunduu du'a irraa hin ooluum du'a gootaam du'a seenaa qabdu du'uun garuu abbaa carraatiim hundi du'a gootaam du'a seenaa qabdu hin du'um garuu inni jireenya isaa keessatti godoo seenaa ijaarrateem sabaa fi ummata keessaa ba'eef olmaa gaarii ooleem du'a seenaa faayamte du'eem goota abad saba keessaan jiraatu ta'aam. Haaceen hin duuneem haacee hedduutu jiraam goonni ni du'aam hojiin isaa garuu hin du'um seenaa bara baraatiim haaceen hunda keenya keessa jiraam seenaan isaa bara baraan yaadatamaa jiraataam kan jette niitii gootaam haadha mana Haacaaluu Hundeessaatiim. Haaceen hin duune haacee hedduutu jira gootni hin du'a hojiin isaa garuu hin du'u seenaa bara baraati. Haaceen hunda keenya keessa jira hojiin isaa garuu bara baraan yaadatamaa jira.
niitii gootaatiin sabbataan garaa hidhattee kaayyoo goonne biraa kufe tarkaanfachiifte. Dhugaadhaan Haacaaluun hin duune abaduu saba isaa keessaan jiraata. Goota gootummaa isaa adii gurraachi faarse. Abbaan mallattoo diddaa gabrummaa Haacaaluu Hundeessaa abaduu dhaloota keessaan soodduu ta'ee jiraata. Wareegamni Haacaaluu dukkana roobaa naasuu bakakkaam saba bal'aa Oromootti buuse. Oromiyaatu gaddaan liqinfame, gadda isaattuu godaannisa seenaa ta'e. Tasatti nyaatamee kichuu muramuu isaattuu saba mar'imaan gube. Eegaafa inni du'e dhakaa mukatu socho'e. Dachiin Oromiyaa tan Haacaaluu biqilcheetu gadda uffate. Samii Oromtichaatti fuula guure. Gaafa Haacaaluun wareegame, gaafa guyyaa galte, gaafa dhiiga isaa dhangalaasan, gaafa dhiigni danuun yaa'ee laga lola'e, guyyaa reeffi dirree guute, mormi namaa badhee kolfe, dheengadda gaafa aduu galgalaatiin dukkanti du'aa Finfinnee weerarte, dukkana siyaasaa bariin isaa dheerattutu uummata Oromootti bu'e. Haacaaluun kiyyaa miti kan saba bal'aatiin ijoollummaa isaatii kaasee saba kanaaf yaadaa. Mucaa koo mallaqaan itti bitanii narraa ajjeesanii bulchitoonni Itoophiyaa warra mucaa koo rasaasaan bobeesse akkanaaf bobeessan jechuun kan dubbatan abbaa gootaa obbo Hundeessaa Boonsaati. Haacaaluu ani abbaadha jedhee waamamu malee Haacaaluun kan saba bal'aati, kan koo bichaa miti. Kan koo bichaa miti Haacaaluun kan saba bal'aati. Haacaaluun immoo jagna ijoollummaa isaatii jammaree daa'imummaa isaatii jammaree hima didaadha tolen jedhu waan garaasaa barbaade malee. Iyyaa kanaa mucaa koo wanti xinnoo isheen aarsu mucaa koo baalageetu miidhe mucaa koo. Otoo jagnaan otoo miidhamee baay'ee nama gaddisiisu. Mucaa koo baalagee itti bitamanii ganzabaan itti bitaniitu warri humnaan dadhaban ganzabaan itti bitanii mucaa koo balleessanii warra aangoo gubbaa jirtan warra Itoophiyaa bulchitan kana wanti nazaraa jedhu jarri kun atattamaan hojjaan isaanii qoratamee callaan isaa argamee akka mucaa koo xiyyitiin guban ani ijaa waan xiyyitiin hin beeka xiyyitiin ibidda xiyyitiin namni ibidda harkaan qabata xiyyitiin rukutamnamee namni baba'ee du'a. Iyyaa kana akka mucaan koo du'etti isaanis du'uu qabuun jedhaa kanarra galatooma waan biraa dubbiin baay'isu. Garuu warri aangoo siyaasaaf jecham abbaa wabii Haacaaluu Hundeessaa kichoo gutan yaamicha maatiif uummata Oromoo imimmaan daa'imman isaa haquu dhiisanii dhugaa isaa awwaaluuf hojjetaa jiru. Shakkamtuun ajjecha artistii Haacaaluu Hundeessaa Laamroot Kamaalis bilisa jedhaati jiru. Yeroo mootummaan Abiyyi Ahmad barri aangoo bulchiinsa isaa dhumataa jira jedhamee xiinxaltoota siyaasaa, aktiivistootaa fi uummata Oromootiin sochiin mootummaa danquu cimetti ture. Haacaaluu Hundeessaa kan Oromiyaa Miidiyaa Neetworkii wajjin afgaafii taasise. Artistii Haacaaluu Hundeessaa afgaafii dhaddacha dubbii irratti taasiseen rakkoo bulchiinsi Abiyyi Ahmad qabu qofa osoo hin taane bulchiinsi Abiyyi Ahmad isa bituu akka hin dandeenye bareechee hime. Nama dabballeen mootummaa kaayoo isii ittiin tarkaanfachiiftu akka hin taane ani uummata kiyyaaf qaaliidhaan mootummaan Abiyyi Ahmad na bituu hin danda'u jechuun abjuu dabballoota dukkaneesse. Namummaan Dr. Abiyyi isa biteera naan jedhe inni faddaala ture jidduutti dallaala ture parsantii meeqa argate gaafa na gurguru an uummata kiyyaaf qaalii beetta akkas jedhee nama by the way wanti bitamu miini bitamu mi'a qaalii bitamu miini rakashaan bitamu akka gaariitti fudhadhasan garuu immoo mootummaan Dr. Abiyyi na bituu hin danda'u. Bulchiinsa Abiyyi Ahmad jalatti manaa fi konkolaataan bitamuun dantaa sabaa kanneen irraanfatan farri qabsoo kaleessaan har'a diinaa qabsoo sabaa kanneen ta'an baay'eedha. Haacaaluun garaa hiruu dhabuu isaa gaafa mirkaneessu ammoo akkas jedhe. Itoophiyaa keessatti diinni uummata Oromoo naafxanyaa ta'uu kan dubbate Haacaaluu Hundeessaa mooraa ilaalcha naafxanyummaan dheengi'amtetti ibidda siyaasaa qabe. Sirni afaan qawweetiin biyya bituun uummata Oromootiif diinaam. Itoophiyaan afaan qawweetiin saboota Itoophiyaa cunqursituun uummata Oromootiif fira taate hin beektu. Itoophiyaan qawween ijaaramtee Oromoof diinaam,
Oromoon gadaan qajeelaam, gadaan duuleem, gadaan buleem. Kanaafi fakkaatam ilmi hundeessaa boonsaam sirni nafxanyaa Oromoof kaleessas diinaam har'as diinaam gara fuulduraas diina kan jedheefim. Nafxanyaan diina Oromooti, kaleessas diina Oromooti, har'allee diina Oromooti, gara fuulduraattis diina Oromooti. Akka wallaalummaa yaada Hacaaluu Hundeessaatti. Mootummaan Abiyyi Ahmad nama Oromoo cimaa tokko yookaan hayyuu tokko akka ajjeesu nafxanyaan halkanii guyyaam hojjetaa jirti jechuun kan raage Hacaaluu Hundeessaam akkuma inni jedhe bulchiinsi Abiyyi Ahmad torban Hacaaluu Hundeessaam afgaafii taasisetti ajjeeseem. Ajjechaa Hacaaluu Hundeessaa waliin eenyuun maqaan ka'aa tureem, eenyuun raawwatamee, kaayyoon isaa maali, maaliif raawwatameem, qaamni ajjechaa kana irraa fayyadamaa ta'e eenyu, gaafilee kanniiniif deebii barbaaduuf of duuba deebineem waa'ee haala yeroo san ture mil'achuun dirqamam. Kaayyoon ajjecha artistii Hacaaluu Hundeessaam guddaan falaasama eda'amuu ummata Oromoo fudhachiisuu fi siyaasa biltsiginnaa ummata Oromootti gurguruu fi akkasumas humnoota federaalizimii dadhabsiisuudha jedhamee xiinxallamaati tureem. Akeekaa fi kaayyoon artistii Hacaaluu Hundeessaa ajjeefameef sabboonummaa Oromoo dhahuuf, ilaalcha sabboonummaa balleessuuf, Oromummaa xureessuuf, nafxanyummaa fi Itiyoophiyummaa sabummaa olitti dagaagsuuf tureem. Egaa wiixanni waxabajjii 29 bara 2020 guyyaa akeekaa fi kaayyoon mootummaa Abiyyi Ahmad hojii irra itti oolu tureem. Ergamni kaayyoo kana galmaan gahuun qaamota humnoota tikaa irra jiran kanneen akkam humna tika biyyaalessaa yeroo sanii Damballaash Gabra Mikaa'el, hooggana tika magaalaa Finfinnee Yohaannis Mitikkum, Laamroot Kamaal fa'aatiin kennamuun ajjechaan naasisaan sun raawwatumutu himamam. Ajjecha artistii Hacaaluu Hundeessaatiif kan shakkamtu Laamroot Kamaal yeroo artistii Hacaaluu Hundeessaa ajjeefamuun bira jirti. Hacaaluun rasaasan kan dhaame karaa mirgaa imaltuun taa'uun karaa saniin kan taa'e ammoo Laamroot Kamaaliin gama biraan ammoo artistii Hacaaluu Hundeessaa erga ajjeefameen Laamroot Kamaal hin iyyineem birmannaa hin gaafanneem hamma dhiigni keessaa dhumutti eegdeem hiriyoota isaatiif bilbiluun odeeffannoowwan taatee guyyaa sanaan wal qabatanii ba'an kan mul'isu. Dhimma kanaan wal qabatee gaafa waxabajjii 16 bara 2021 mana murtiitti gaafii abbaan alangaa yeroo Hacaaluun rukutamu maaliif hin iyyin yookaan birmannaa hin gaafatan jedhuuf deebii yoo laattu Laamroot Kamaal akkas jechuun deebiste. Dukkana tureem yeroo ajjechaan raawwatamu iyyee jiraam namni naaf birmate hin jiruum sana booda bilbileem hiriyyaa kiyyam obboleessa kiyya dhabe jechuun deebiste. Garuu magaalaa Finfinnee keessatti galgala iyyee birmannaa dhabe deebiin jedhuun kan hin liqinfamne akka ta'e ifaadha. Laamroot Kamaal artistii Hacaaluu Hundeessaa akka ajjeefamuuf haala mijeessuu kaasee hamma gocha ajjechaa raawwachuutti shakkamtuu tokkoffaa ummata Oromooti. Bakka ajjechaa san kan gaheem gaafatamaan tika magaalaa Finfinnee Yohaannis Mitikkum Laamroot Kamaal akka hin to'atamne taasise jechuun dubbatamaati ture. Laamrootis ji'ootaaf achi buuteen isii dhabameeti ture. Laamroot Kamaal gaafatama tika magaalaa Finfinnee Yohaannis Mitikkum wajjin hidhata qabaachuun Yohaannis Mitikkum ammoo Damballaash Gabra Mikaa'el humna tika biyyaalessaa yeroo sanii fi komishiinara poolisii federaalaa yeroo ammaa wajjin hidhata qabaachuutu himamam. Damballaash ammoo 4 kiilootti ajaja fudhatam. Bulchiinsi Abiyyi Ahmad fulbaana 30 bara 2020 san bira darbeem aangoo isaa jabeeffachuuf akkuma Hacaaluun jedheem nama Oromoo cimaa tokko ajjeeseem dukkana siyaasaa buusuu qaba tureem. Akka ajjechaan kun ergama mataa isaa qabuun Hacaaluun rasaasaan dhahameem hamma dhiigni keessaa dhumutti wal'aansa dursaa hin taasifamneef Laamroot Kamaal akka dhiigni isaa dhaabbatu hin gooneem birmannaas hin gaafanneem. Akka reeffi isaa hospitaala seeneen ammoo osoo rasaasni keessa jiru bahee hin qoratamin atantamaan magaalaa Finfinnee keessaa baasaniim. Kan jarjara saniin baasaniifis Jawaar Muhammad dabalatee leellistoota Oromummaa hedhoofiim. Akkuma reeffi gara Amboo qajeeleen
Jawaar Faatis geggeessaa isaatiif reeffa faana gara Amboo yoo qajeelan ergamni itti aanu Jawaar Fa'aa Finfinnee keessaa osoo hin baasin to'achuu ture. Isaan to'achuuf reeffi akka of duuba deebi'u ajajni Injiinar Takkalaa Uumaa fi Shimallis Abdiisaatti kenname. Takkalaa Uumaa fi pirezidaantiin bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa Shimallis Abdiisaa artist Galaanaa Gaaromsaatiif bilbiluun reeffa istaadiyeemitti akka fidee dhufu ajajni itti kenname. Odeeffannoo qabnuun reeffi artist Haacaaluu Hundeessaa haala kanaan of duuba deebi'e. Haacaaluun gaafa hospitaala baasu kaanee Haacaaluun akka Finfinneetti awwaalamu fedhii koo fi fedhii namoota hedduuti. Injiinar Takkalaa naa bilbiltanii mazagaajaatti fidii koottu naan jettanii turtanii maatii isaatiinis wal quunnamsiiseen ture. Shimallis Abdiisaas naa bilbilanii isteediyeemii Finfinneetti yookaan iddoo Takkalaan siin jedhetti fidii koottu naan jedhanii yaaleen ture. Akkuma isinuu beektan maatiidhaan isin wal quunnamsiisee fedhiin maatii ilmi koo bara darbe du'ee Ambootti awwaalame ani Finfinneetti hin deddeebi'uu danda'eeti. Ilmaan koo bara darbe awwaalladhe wal bukkeetti awwaalladhee tan bahee ilaalaa. Garuu mootummaan Jawaar Fa'aa reeffa uggurte jechuun ji'ootaaf himataa ture. Galaanaan dhugaa tokko ifatti dubbateetii jira. Uummanni Oromoo guddaan fedhiin isaa artist Haacaaluu Hundeessaa Finfinneetti awwaalamuudhaan garuu maatiin akka Ambootti awwaalamu barbaadu jedhe. Reeffi artist Haacaaluu Hundeessaa erga of duuba deebi'ee booda Jawaar Muhammad Baqqalaa Garbaa Hamzaa Booranaa dabalatee namoonni 35 koomee mootummaa bilisiginnaa keessa galaniin Injiinar Takkalaa Uumaa galma giddugala aadaa Oromoo dhaquun Jawaarii fi Baqqalaa fa'aa wajjin erga mari'atee booda qorrisiistuu reeffaa fideen dhufa jedhee akkuma inni biraa deemeen poolisoonni federaalaa dhufuun Jawaar dabalatee namoota siyaasaa Oromoo achi jiran to'atanii. Hubadhaan kuni hundiin seeraan alam yeroo aangoo dheereffachuu fi falaasama eda'amu ummata Oromoo fudhachiisuudhaaf falaasamichi ammoo bakka falaasamni sabummaa fi federaalizimii jirutti hin fudhatamu. Falaasamicha ummata fudhachiisuuf dirqama jaarmiyootaa fi hooggantoota ilaalcha federaalizimii dhabamsiisuu qabu. Artisti Haacaaluu Hundeessaa sabboonummaan Oromoo utubaa Itoophiyaa akka ta'e yeroo garagaraatti dubbataa ture. Garuu Itoophiyaan Oromummaa nyaataa jiraattu, Itoophiyaan seenaa Oromoo xureessaa jiraattu diina Haacaaluu Hundeessaa qofa osoo hin taane diina dhaloota qobeeti. Ergamni itti aanu kan bulchiinsi Abiyyi Ahmad raawwate ajjeefamuu artisti Haacaaluu Hundeessaatiin Oromoo yakkuudha. Abbaan alangaa federaalaa yeroo sanii Aadde Adaanech Abeebee ergama itti kenname raawwachuuf yeroo miidiyaaf ibsa kennitu Haacaaluu kan ajjeese ABO'dha jechuun ibsite. Namoota ergama ABO shanee irraa fudhatanii Haacaaluu ajjeesan jettee maqaa waamte keessaa Xilahuun yaamiin yeroo sadii dogongortee maqaa garagaraatiin yaamu. Abbaan alangaa federaalaa dhimma ajjechaa kana itti dhiyeenyaan qorataa jiru akkamitti maqaa waamuu dadhabaan gaafiidha. Gaafii caaluu qaamoleen haqaa Itoophiyaa qaama ajjechaa Haacaaluu Hundeessaatti dhiyoo jiru qorachuu dhiisuun namoota biroo qoratu. Xilahuun yaamiin Abdii Alamaayyoo Kabbadaa Gammachuu yakka ajjechaa kana shakkamanii qoratamaati jiru. Lamroot Gamaal garuu manni murtii bilisa jedhus abbaan alangaa ol iyyannoo irratti gaafatuun mana hidhaa Qaallittii keessa jirti. Uummata Oromootiif ajjechaa artist Haacaaluu Hundeessaatiif hunda caala shakkamtuun Lamroot Gamaal yoo ta'u, mootummaan Abiyyi Ahmad artist Haacaaluu Hundeessaa ajjeesuun siyaasa isaa tarkaanfachiisuu isaa uummata guutuutu onnee gurraa qaba. Sirri shakkamaa Abdii Alamaayyoo yeroo Haacaaluun ajjeefamuu argitee poolisitti beeksisuu dhabde jedhee himatu Lamroot Gamaal bu'uura kamiin dhiisaan gaafii biraatiin. Waajirri abbaa alangaa federaalaa ibsa kenne keessatti ABO shaneen Haacaaluu kan ajjeeseef sababa Oromiyaa miidiyaa neetwork irratti arrabseef jedhe. Afgaafii Haacaaluun OMN wajjin taasise keessaa daqiiqaan 47 darbee daqiiqaan 11 keessaa ciramee hafe kan jedhu waajirri abbaa alangaa federaalaa booda irra waraana bilisummaa Oromootiif bulchiinsi OMN erguu isaa ragaan nu bira jira jechuun yaada dhugarraa fagaateen uummata burjaajessaa turuun isaa
kan yaadatamuudha. Haacaaluun Afgaaffii Oromiyaa Miidiyaa Neetwork waliin taasise keessatti diinni uummata Oromoo nafxanyaadhaan nafxanyaan kaleellee diina Oromootiin har'as diina Oromootiin boros diina Oromootii jedhee malee abaa'oon diina Oromooti hin jenne. Nafxanyaan diina Oromooti, kaleessas diina Oromooti, har'allee diina Oromooti, gara fuulduraattis diina Oromooti. Akka wallaalummaa yaada Hacaaluu Hundeessaatti. Ergamni isaanii galma gaheen booda maqaa siidaa muuziyeemii sadarkaa isaa eeggate ijaarra jedhuun uummata irraa mallaqa sassaabaa kan ture mootummaan Itoophiyaa garuu hanga ammaa siidaa muuziyeemiin dhaabbatee hin argine. Haati mana Haacaaluu Hundeessaa ibsa albama sadaffaa Haacaaluu Hundeessaa irratti miidiyaaleef kenniteen waa'ee siidaa Finfinneetti ijaaramuu gaafatamteen na haa darbu jechuun homaa dubbachuurraa of qusatte. Kaayyoon keenya guddaan kan inni dhiisee irraa darbisan uummata isaa biraan ga'uudha jechuudha. Akkuma dura jedhee acheen hin duune hin du'usi hin jiraata bara baraan jiraata. Seenaanis isa kaasaa uummanni isaas immoo kaasitta isaa sana mana isaa godhatee akka isa yaadatu akka yaadannoo tokkotti akka seenaadhaaf kaa'u barbaada. Dirree keessatti siidaan isaa dhaabbatee dhimee ture maal irra ga'ee odeeffannoo qabdan? Mee amma erga waa'ee Haacaaluu hammana kaafnee hojii Haacaaluu Hundeessaa kaasuun mil'ooti banaateenya har'aa haa goonamnu. Haacaaluu Hundeessaa waltajjii irratti geerraree dhaadatuun abbaa dooktoreetii kan jedhame sirbaan lolee lolchiisee gootummaa saba dhaalchisuun kan booqa seenaa walleen nama habbuuqqachiise goota waltajjii irraa bareedu ture. Galma barkumeetii hamma addabaabaayii warraaqsaatti amboo hanga Waashingten DC'tti geerraree dhaloota jaalalaan booji'e. Waa'ee obsa Oromoo yoo geerraru yaalli hamma dandeenyu kana caala maal haa goonu xinnaas gabbarree guddaam akka wajjin bubbulloof jedhe. Oromoon Itoophiyaa waliin buluuf nageenya lallabee nagaan bahee galuuf cunqursaa sirnoota hundaa danda'eem jiraataa turuu isaa akeekaam artistii Haacaaluu Hundeessaa. Sa'a kenne ishee burree kan ribbiif kennine ilma tambara meeqa nu galchuu didan malee kan jedhe Haaceen. Itoophiyaan Oromiyaa ilmataa kabajaa fi galata Oromiyaaf galchuu qabdu osoo hin galchin barootaaf jiraataa jirti. Itoophiyaan Oromoo ajjeesaam qabeenya dachiin Oromiyaa biqilchiteen jiraattuun artistii Haacaaluu Hundeessaa akkas jechuun itti hime. Gaafa gabrummaan sabatti jabaatti ammoo Harargeen mancaaqarraan tuulamni farda leenjisee roorroon daangaa dabarraan qeerroon falma murteessee jechuun Itoophiyaa Oromoo ajjeeftu raasee sirnam Oromoon hin taane kaasem. Yoo waa'ee seenaa kaasu ammoo riqichaan ragaa waamaa riqicha Adawaa guddaa isa Finfinnee jiru namni seenaa yoo dabses lafti seenaa hin jijjiiru. Eenyu akka isa irra ce'ee xaaliyaanii onkuree eenyu akka paastaan gowwoomee biyya gurguree eenyu akka baandaa ta'ee dhiiga dhiiraa gannaqee har'a falmee deebisam seenaa karaa irraa maqeen jechuun seenaa Oromoo kan lallabe artistii Haacaaluu Hundeessaa sirni nafxanyaa seenaa namaa jijjiirus lafti Oromoon itti dhiigeem seenaa akka hin jijjiirreem handhuura Oromiyaa Finfinnee irra dhaabbatee geerraree lallabee dubbateem. Injifannoo Adwaa saamame bara 2019 kan Oromoo ta'uu goota himee dhalootaan seenaa kee kunuunfadhu jedheem dhalootatti galfata kennateedha. Oromoo seenaa kee himadhu ormisii hin himu jechuun kan dhaamsa dhaame Haacaaluun bara 2019tti addabaabaayii masqalaa irratti. Walleen Haacaaluu ulfaataadhaan diina lafee cabsee roorroo rigee baasaam. Sirboonni Haacaaluu ayyaantummaa raagduun eebbifame. Seenaa kalee dhaloota barsiisaam. Har'a hubachiisee borraagee agarsiisaam. Jechoota wallee isaatiin daggala gabrummaa gubeen yeedalloo isaatiin daadhii bilisummaa saba unachiiseem. Artistii Haacaaluu Hundeessaa Finfinnee gubbaa dhaabbatee Oromoo yaa abbaa shaanqoo yaa abbaa daamaam yaa abbaa daalee farda kee kaafadhuu lolii 4 kiiloof situ aanee jedheem Finfinneef osoo sirbuu Finfinnee keessatti ajjeefame. Albama sanyii bootii hamma waa'ee keenyaa sirba qeenxee maalan jiraa hamma jirraatti gadhiisuun gadadoo fi cunqursaa uummata Oromoo irratti raawwatamu dhaloota kan barsiise artistii Haacaaluu Hundeessaatiin. Haacaaluun mallattoodhaan mallattoo diddaa gabrummaatiin mallattoo bilisummaaf walabummaatiin cunqursaa Itoophiyaa keessatti uummata Oromoo irra gaheef afaan aartiitiin ibsee saba booqa yoo unachiisu
diinaaf ammoo yaaddoo ta'eem. Haacaaluu Hundeessaa goota rakkoo saba isaatiif hadooduun qaroo gamnummaaf gootummaa isaa diinaaf yaaddoo ta'eedha. Inni goota qarriffaa diinaa jidduu taa'eem gabrummaa sabni isaa keessa jiruun nama walleen sagalee ol fuudhee lallabeedha. Oromiyaa Miidiyaa Neetworkiin waxabajjii 29 guyyaa Haacaaluu jechuun moggaasee jira. Kibxanni fuuldura keenya jiru guyyaa Haacaaluu Hundeessaa ajjeefamuu isaa waggaa tokkoffaatiin biyya keessaa fi biyya alaattiin artistii Haacaaluu Hundeessaan yaadatamee oola. Albamni isaa sadaffaan ammoo osoo hojjetaa jiru biraa wareegamee mata duree maal mallisaa jedhuun xumuramee guyyaa yaadannoo isaatti gabaa irra oola. Kabaja artistii Haacaaluu Hundeessaa kabaja maatii fi ijoollee isaa akkasumas kabaja qabsaa'ota Oromoo qabsoo Oromootiif biyyee uffataniif jecha hojii artistii Haacaaluu Hundeessaa orjinaala qofa akka bitattan dhaamsa qophii mil'oo tebbanaatiin.